anu simarraa fudhadhu ani yuun qabaa anu sii kennuu jette bara. Eega qabattee duuba maa ittiin Eessaa jingita? mursiin maa eenyu qarqaraa jira si ganzaba ergaa fi jirani. Beekan kayo kamu caan ergu hin oolu maal beekare. Kumi. Dura ati amata lama guutuu kata gatte ramadaani dhumnaan ofii mate. Maal mallaqa dalagataa jirti noo yuutu. Haa dalagattu haa dhiiftu yaa. Warri si erga yoo ishiin jettu Mallee ni qabdi kaara koon fargi jala illee dalagataa arte mallee dalagataa arte. Ati yoo maal jettu bakka. horii maa kiyya horii karaa qarshii kuma dhibba shanii olii gurguratte eessa goota. Tayyee hayyaa gurguratta ammoo maa fiddiree min dhalesin jette. Ashama harka fuunee hordoftoota hojjettoota kiyyaa akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa deebee dhufee jira. Yoo nagaa qabdu akkam soomanni arda guyyaan arda viidiyoo isin waraabaa jiru kun guyyaa soomanni boru seenuuti. Akkuma dheengadda argitan viidiyoo caaltuu jechuudha. Mana caaltuu dhaqee raashina bitee fi waan hundaa godhee fi irratti diddeen ariitee jirti. Video sana argitan jedhee yaada. Na ጊዜ san mana Mustafa cuma fuudhee raashina mana Mustafa deemee nama Mustafa manaa dhabe kalee jechuudha. Mustafa manaa dhabeetiniin naannoo isaa lama kaa'ee yeroo biroo akka inni fidoof taasise jedhee innaa amma saniif dhufee Mustafatti waamee waan caaltu fide san itti kennaa Mustafaan itti geesse yaani isarraa fudhatuu baattee kasanii wajjumaan laalla innaa ammaaf saniif dhufe yoo ani badii takkan qabu argitanii jirtanii nagamumaan kadheetiniin maal jedheenii na diddee achi waan hunda waamee qabaadhadheetiniin deemee timira minaaminaa wanni isinitti argisiisii waa hedduu jira achi keessa jechuudha. Sammuu baadhadhee da'oo isaa dhaqeetiniin naariitee jirti ammallee immoo ani jibbata isiif bite waan ta'eef zayitii irraa dhiiseetiniin zayitii biroo bitaa fi zayitii irraa dhiiseetiniin raashina Mustafa kennaafi Mustafatti kennaaf jedhee kalee yoo dhufu kalee Mustafa mana hin jiru innaa suuqii kaa'ee nama bira kaa'ee har'a immoo fuudhee isatti kennuudha isaan qaxaroo qabna asitti jechuu isa eegaa jira hanga yeroo sanitti na wajjin tura inni illee fuudhee yoo jedhe fuudhee caaltu hageessu caaltu mungkin walitti mennee qeedhaa yookiin walitti saayiba irraa fuudhatti jedheeti ni yaada isaan itti ergamee harka kiyyoo kadiiddu taate isaan itti erga ammaaf Mustafa eegaa haga Mustafaan dhufutti nafaana turaa isiniin jira asumaan ji'a ramadaanaa kanallee ani ciqiillee barbaadu dhiifama sii gaafadha jedhee dhaqee dhiifama diddee jirti amma garuu an aarii jira aarii kiyyaa ammallee numan obsa namni yoo nama aarsee waa hedduu keessa nama naqa rakkootti seenuu dandeetta akka hin taane ta'uu dandeetta nama illikiitti yaaduu dandeetta nama waa gafeetallee jaalattee gafeetallee hoositee muuni haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba jette Oromoo. Waan kana ta'eef amma ofuma rakkoo keessa maayyuu seensu deemni garuu isheen ijaa ramadaanatti rakkoo akkasii illee rabbi nurraa qabu isillee rabbi haa tasgabbeessu tasgabbeedhaan nama soomana soomanu rabbi nu haa taasisu warra baranaa kan bara hedduu isiniin jedha asuma viidiyoon kun yoo ramadaan keessa gadhiifama waan ta'eef naa hordoftootaaf kabajamtoota haga Mustafaan dhufutti Mustafaa eegaa turra Mustafaan haga dhufutti nu eegaa inni yoo inni dhufe immoo itti kenneetiniin fuudhee bakka inni jiru itti kennee akka geessuuf taasisa. Jirtu akka. Eegeete. Maa bilbilan kaasta'u. Bilbilan kaasta'u. Kalee eessa dhayite? Een. Ati mana dhufee isin dhabe? Obboleessa kiyya olii gad deemee masruufa bitu jira. Masruufa? Ramadaanaa ka. Maaluma tokkicha maal gootaa bitu? An tokkicha ta'uu qophaan soomu. Masruufa maas barbaachisa? An sa'ee. Wallaahi. Ahura qulqulluun sooma. Ari lamqee gabbaatee alaa nyaata as banaadha akka yaawannoo sanii miti yaamanii halkan maxaamni jira. Wallaan sabti. Wallaan jira. Obboleessa kiyya hafasaa jira amma tapha dhiisi. Hafasaa? Haas bira deemaa eessa geessu? Ramadan kariim jechuu eegalaan kaleeyyuu. Namarreen deemtu hafasaa biyyaa jechuudha. Ani wa. Haa ta'uu hin deemne maa isin hin deemne nama garaa musaafira. Sababa guddisaa irraa nuti abbaa ijoolleeti. Jetteere. Innaa viidiyoo si waraabaa jira. Kalee sitti ajjameetiin si barbaadee si dhabeeshu. Wallahi. Wallahi. Maali? Ajaa'ibaati. Kalee caaltuudha. Ajabaan fixuu sila. Caaltuudha raashina minaamina bite. Inti jibaarti. Geessee fi harka didde. Fittee rijjaala abboo. Kilmaadha rijjaala. Ashii kuma diidama baasee. Amma reef dhiira taate kuna. Maal jechuudha? Dhugaa feenaa walla walla. Duraayyuu wayaan badii qaba isma diidaa. La amma rijjaalumma matan. Aywa. Wadiidama bitee fi. Jibaarti. Wallahi. Maal beekte? Buna, sukkaara, waan ramadaana barbaachisu hattan barbaree Wallahi. wallahi timira kartoon firee kartoonni firee jaami kartoona san bite Aywa. firee afur isii fide firee lama jaartisaanii kenne Aywa. zayitii waan ani bitin hin jiru ruuza mankorooni waan hunda bitee dhufe Aywa. itti fide jedhee narra ditti. Abbo daa'ima fudhachuu deemtaa
maal taate si'ati? Eenyu jedha? Isiin amma sanii ibsitee. Alaa waa'ee daa'ima maal taate? Laa dhugumaan maal abbaa? Amma na dhageessanii mitaati. Laa isiin na hime biroo kana Yoom? si gaafadhadhee beektaa. Yoomi hin kijibdoo. Wallaa kun guyyuu. Hojiin ijaa Ramadaan soomana seenaa jiraan dhiifama gaafadhee dhaqee na didde. Warra ollaa. Viidiyoo na gara viidiyoo gadhiis. Walla ollaati maal ati daa'ima irraa maal goota bura beektaa. Viidiyoo ma gadhiis na agarta qoy ka viidiyoo si hojii waraab. Iyya eenyu wayye? Si hojii dhaqeetiin hin gizee kadhadhee na didde. Si didde moo? Na didde. Duba kasi didde. Dhiifama jeenaan ciqiin barbaadu. Ani ma daa'ima maal goota fudhadha daa'ima irra. Maaliin goota? Lala daa'ima. Argisiisi jee malee fudhadha jenneen. Kijaarti. Wallahi daa'ima natti argisiisin jee na argisiisuu diddee ulamaa yoo na qudhitte. Naa waan kana ta'eef amma raashina illee bitee fi ofirraan ariitee jirti. Maal oltee dadhabee? Ati mee yoo si jalaa dhageette ati onnoodha. Geessi raashina. Raashina kam? Fideetiin hin barkalee mana kan kee kaayee deema jee. Yoo diddatu fudhatta isin dittu. Maaliif fudhama? Maaliif fudhaka? Maal godhatu waan biteetiin onno yaa. Nyaata gaa laa amma maa didde? Amma maal jedhee geessaa maal jedhee didde aboo ati bichoo daa'ima barbaadu jirta dhalanii maal diidee? Aboo daa'ima maal barbaade miti daa'ima barbaade. Waan noodha sababni zayii qaayisii bite san irra zayitiin irratti beeyta. Zayitii immoo simraanii tuulu osoo waan qabu. Haa zayitii bittee kaatee bantee itti ceehi. Bantee isin. Iddaan qottee. Hin qoonneef. Banteetu waan xiqqishuma irratti isin ka'uuf hin seene. Duuba sana maqaan isaan qoricha natti godhanii digimtiidha maali jetteetiin. Kaniif diddee waan birootiif diddee hin beeku. Amma ishee zayitii illee dhiisii kan fudhadhu jennaan didde. Mee akkam godha? Yaa buleessa kiyya maal godhee mee maal godhaa duubaan? Maal rochi nagaa hatta? Gisee kaan wal loltan gisee kaan loltaan waamtee jettee dhufuutti fi yaaraa keessa. Bakka hunda hundi deemna. Jiini ijaa Ramadaan ati dhiifama jedheen yeroo waan ta'e. Wallahi. Dubalee dhiifama ka afaaniin majachuu jirta bara durallee hojiin argisiisuu didde malee. Afaaniin. Amma manatti baadhadhee geessuun kun hojiin argisiisuu miti. Amma hojiin argisiiftee beektaa dhiira taate jedhaa raasanii yoo. Dhaga'e. Isaan silaasiin asiin icciitiin isin diddumaan isaan beektaa. Wallaahi. Sichimti. Maali icciitiin daa'ima fudhachuu deemtaa sankaa nama quba qabaa. Aboo waa'ee daa'imaa dhiise ammoo waa'ee. Ka daa'ima amma saniin sababee as kalaa'ee daa'ima fudhachuu deemaa jettee isiin kisa duraatu. Isiin heeruma jettee haasaan jirtu. Yookiin heeruma kaa amata lama guutuu kophaa nakee keette duba. Amata 5 wooteette maal taate? Wallahi. Wallahi lama miti maa warri duraanii amata 7 10 ta'an. Intu ka jaarsi irraa du'e kaasa. Duubaatu ima. Jiru ka jaarsi jiru. Duubaatu ima. Ofii taa'aa jirti maal taa'aa jirti. Akka ofii heerumtu wallahi ergaa yoo dhiyoo taatee qabachuu dhabde maal gootire. Maaliif jedhu? Teennaa nu gattee baddee tana maatii haasofna abbaa kun ootame bira maal saafaa nami dhagaye. Ka heeruma ammati maal jette silaa heeruma san eeyyamte hoo. San gizee san waree isin ooftan gizee san agarraa. Waree sanii biti ka ofii. Ammati geessi taaf isitti kenna. Amma. Dabboo maal jedhee geessaa bire. Geessitee bittee mana itti kenniti. Jaarti. Amma asuma jira walloon. Si kennaa fuutee geessisa. Maal naan jetti? Waan isin jettullee viidiyoo waraabdee fidde. Barsanii miti maal viidiyoo maal gochuu waraab viidiyoo iyyuu miti. Caaltoo yaa kii gizee duraatu waan oduu garana gurguree fa'a namni si fitu jira seeti si nama biraa shakkiti amma yoo Mustafaan. Kun bar waa'ee oduutti miti amma. Jiini dhagaye tokkoffaa soomanni seenaa jira jedhe. Soomanni erga seenirraa ani rabshaan barbaadu dhiifama naa godhe foon allaa jedhee asii aariirraa irraa galchuuf birri sammuu baaseetiin yoo geesseetiin manatti isin ofirraan ariitu. Aarii qabdi dhugaa qabdi si dubartiin gadi. Eeshi koo aarii qabdi mire. Ani natti aarti malee waan an bite san waan itti godhamu maal shakkitee ofirraan ariiti. Sababni waan isin ofirraan ariiti. Zayitii dhuftee waa fiddee. Zayitii mucattee akka tasaa irratti zayitii sii qayyaraa yoo. Waa fiddee irratti argite akka fiddee. Sii qayyaraa yoo saluu. Ani in fudhatti jedhee tika isin akkanatti yaaddi jedhee hin yaadne. Sii qayyaraa jedhee ni najitti. Amma dhaqee fidiif jetta. Sitti kennaa yoo fiddeef. Garuu dubbii tanatu waa namaan jedhaa rakkoo miti dubartii amma osoo dabboo sababa saniif na arrabsi dubartii talee maal sarrasti? Maaliif sarrasti? Fiddeetu maal itti kennite? Isaa re'ee ni yeetta. Akkanaa itti himta amma narraa faamu diddee minatti aatte. Akkanaa zayitiin tasa irratee. Tasa irratee? Ani hin jiru. Wanni xiqqoo irratee? Dhagaisi maasiifuu siin galee dubbii. Caal ture qubatti biteef. Ayyoo. Simraan illee qubatti biteef. Raashida kanneen biteetumaan ol kaa'imeen. Zayitii illee ma? Zayitii isiin binne. Taani hin binne. Simraan hin binne zayitii mana suuqumaa fuudhee jeeti. Zayitii tokko bitee dhufee achi kaayee jedhe ani biraa bahe. Ishiin diqqishuma irraa hir'iste. Ati karatti hin argine? Hin agarre. Zayitii irratti. Laa irraatu arge. Muluu miti diqqishuma irraa hir'iste. Duuba kaa banamee iyyuu argite maal goota. Osoo irratti iyyuu baatee banamee ta'e namni waa shakkinaan. Onnummaan shakkan kun eega shakkite bar dhiisi jeena zayitii ofirraa dhiisi ammallee taanaan zayitii dhiifneetiin raashin mukaan geessita.
Raashin inni geessaa fi akii hanqa waliin illee ariitu jecha iyyuu beektaa isinuu. Maali waliin sari? Wallahi akii namni amala garaagaraa qaba kaanii. Yoo barbaadde cidhaa achuma gattee deemtu isin fudhatu baatte. Masalaalee fuudhee wayi deebi'eessa deebi'ee achuma gatee deebi'aa. Yoo isin gadi taata akka hin garuu naaf fida. Galtee garbuun. Wallahi Wadas yaadde achi fidee achi as deebi'aa. La dhaga yoo isin takki wannu suraan fudhati seeran. Wallahi achuma dhiisee dhufa hankasanii amma irraa si hima. Dubartii tana wajjin waa iyyuullee waa yoo namallee si jala yaadhisa malee beektaa qaanyi waan itti deebisanii miti yoo amma muktaartu si ergee. Maal jetti maati Maal si erguu naan baris. Sababa isiin diddee maal beekame erguun bar shakkiin qabu waan erguun shakkiin qabu naa ati geessituuf si ergaara. Maal Barbee keessanii miti waan biraatiif saniin sabdanii beektaa. Keessan kullee nama dhibaaboo rabbii dubartii wayitiin maan kenniin abboo. Dubartiin dha. Dubartiin feetu. Hedduu jira dubartiin. Dubartiin feetu. Dubartiin shakkite siin feetu. Shakkitu miti katama saayibban ta'e ta'a bolee mafaan jirtu. Shakka waan waan isin shakkine jira saayibaa hin shakkite. Atamoo. Ati fudhadhoo jettee hin fudhatte yaa kee. Wallahi. Akin geessaa akee tokkol naala lamaa yoo diddelle achi dhiisee dhufa maali. Yoo diddelle achi maal liifta achitti naaf fidda. Yoo sin wallahi yoo seera sirraa fudhate. Dhagaye yoo seera sirraa. Yoo inumaa yoo waan aan jette fa'a inumaa aadima sanii achi darbee dhufa akkam. Qalbii akkanaatiin Wallahi. yoo wal ganna itoo. Isimma. Kuma diinii rabbaasee. Akkam ala ganna itoo miskiina. Nyaadhu jettee si nama sheexana birootti jira. Sadaqattee miskiina. Hojjetti gootanii fiddanii jettee onnooti. Namni immoo waa'ee akkanaa kan uuma akkanaa kana namni yaadu himaan sababa. Dubartii wal shakkite beektaa tuun illee kaa xiqqoo akka tokko kan. Zayitii siin shakkite dhiise bara. Zayitii siin shakkite dhiise. Zayitii caala. Hin banamne wanni hundi ishii bara. Nama shakkisiisa dubbii nama shakkisiisa boo. Akka dubbii nama shakkisiisa. Dubbiin zayitii bananii nama kennuutu hin jechuun ati amma ubbeeyta malee nama biraa beektaa keessa. Akka. Muceen amma waa itti gooti hin gootu ofiin shakkite fakkeenya waan shakkan tokko. Dhiise bara ishee. Ka shakkite san isiin shakkite man takka nama tokkoon shakkite. Jattilleen immoo zim jettee keenya see bane jette. Eegas immoo andoo gongora qaba malee sila dhiisetiin kabiruu suuqiin ta'e. Isiin saniifillee hin dinne bakka gongorootiif didde. Maali wanni biroo? Icciitii hojii jira kan hin beeku. Anu simarraa fudhadhu ani yuun qabaa anu sii kennuu jette bara. Eega qabaattee duuba maa ittiin nyingita. Maa eenyu qarqaraa jira. Si ganzaba ergaa fi jiran. Hin beeku hanqa yookaan mucaan erguu fi oolu maal beekaree. Dura ati amata lama guutuu gata gattee ramadaanii dhufnaan oolfii. Maal mallaqa dalagataa jettee noo yuutu. Haa dalagattuu haa dhiiftu. Warri leewusii erga yoo ishiin jettu warri. Mallee ni qabdi kaara koon fargisa illee dalagataa arte mallee dalagataa arte. Ati yoo maal jettu. Horii maa kiyyaa horii karaa qarshii kuma 500 olii gurguratte. Isa baate. Tayyee hayyaa gurguratte amma homaa fiddiree hin dhabesin jette. Hassaniif hin finne ani ramadaana dhiifamaa jini jaa ramadaana ta'e. Hin qabaa jettee mire. Dirqeen itti kadhattaan eebbo. Wayiif jedhan. An fiduuf hin qabu? La fiduuf ni qabdaa. Garuu akkaataa itti fidanii akkaataan itti fidaniif akkaataa isii illee arsitee wal loltanii irratti aarii illee dabalataa ati illee deemtu sun ta'in osoo karamoo ilaaltee. Bani naare? Ani naare. Ittuma fideetti gadi. Nadiddi. Kuluma gachaa seenuu argite. Atama masruuf fayyaa beekaa bitachuuf fiddee bar kun beekamaadha. Ramadaan kasoo mana qofa fide. La jechuun kiyya kun beeka itti baasaa naannoo jedhaa artaa miree abbaa. Sunniin baraati kun waan guddaa si fakkaata kun diidama. Kuma diidama itti baasettee miree amma amata lamaan dhoofte ati. Maal amata la? Amata guutuu kuma diidama maal tawaayii kana si kenne yoo jettaan. Akirallee kuma 500 fitte kiyyaa jechuu eegaltee miree. Isiin akka birrii qabdu birrii takka rakkina birrii hin qabdu ni beekaa. Akka soora akka teessiin okkatti qoftee teelnoon jettu birrii ni qabdi jedhu waa'ee birrii rakkina birrii osoo qabaatte kanan taatu. Obboleessa kiyyaa nama walumaa kanaan ni fida. Fidee achuma kaa'ee biraa dhufa yoo isiin diddallee waa baadheen dhufu. Laalaa namoonni itti naa beekuu qabdu yoo isii achi keetti isiin nyaatu urgeexanyaa ta'udha. Guyyaa biraa deebi'ee har'aa miti guyyaa biraa deebi'ee ilaala malee. Isiin waan sanitti fayyadamu urgeexanyaa ta'u yookaan immoo. Yoo sadaqattee. Takka nama tokko akka sadaqatu barbaada anuu fitti sadaqa anuu miskiina maal ta'a wallahi raafuutiin hafi dinyaa dha. Dhuga miskiina taate maalitti. Ayya wayin sadaqaa biti ani daa'imtiin wanni waa jettu inni amma waan kana ta'eef deemnee finnaa fi waan kana ta'eef deemee si kenna jedhu waan nurra raashina illee asuma kaa'e suuqii ollaa ta'an teetisa ati sila beenna inni amma beenu deemnee ni si kenna. Ol deemu. Itti naasa kaa yalla ayyee. Kala sheef. Yalla ayyee ta'an kaa eega jette an barsimaa balee wala waan kana ta'aa. Waan kana silama aboo itti kenni yoo diddeen adeemsi achitti dhiifteen dhufi yoo diddeen adeemsi. Fachiisu.